Yeroo ammaa kana mana keessa qofa osoo hin taane bakkee fi bakka hundattuu kaameeraa fannifamaa jedhama. Bakka cufatti bakka ati itti yaanne. Indaa'um gaa hammaama keessa ta'e bakkuma fedhanii. Kottaamee isin garsiisa. Akka profaayilii TikTok gaxxochanii iftanii kun Riyoo Shoo isa gadi kan jalan isiniif kaa'a. Isa oliitii miti. Isa oliis kiyyuma ofitan waan barbaadan achi argattu isa gadi jalan isiniif kaa'a. Achirratti daqiiqaa dheeraa waan ta'e nama maxxansuun naan mijannee warri Feesbuukaallee hundinuu kun Riyoo Shoo jalatti akka isin duraa waliin dhoofne deddeebitanii na gaafattanii waan kana galatoomaa kottaa. Egaa mee aappii hedduu jira. Angaruu aappii isan buuse qofa isin agarsiisuu osoo hin taane aappii hedduun isin agarsiisa. Kanaafuu waliif qooda buufadhaallee bakka isaallee beekaa namoonni waan hedduu tokko hin galuuf tarii. Pilaastoora keessa galtaniitiyyee gizee pilaastoora keessa galtanii kunoo maqaa kana erga barreeffattanii isinii dhufanii uuma fitan barreessan kaameeraa hojjettan isinii dhufaa. Kana keessaa inni jalqabaa kun inni isin agartanu kun didee jira inni hin bu'u. Yoo bu'es hin dalagaa garuu akka duraatii miti jijjiiranii jiranii wanta kana. Kanaafuu fayyadamuu hin dandeessan isas buufattanii kanas buufachuu hin dandeessanii. Mee aappii kana keessa seenan isin agarsiisa jalqaba isa kana isin kana keessaa waan feetan buufattanii yoo kana keessaa isin waan feetan buufattanii maaliif amma kaameeraan na biraan jiru kaameeraan gibbii ala jira xiqqoo naaf hin mijatu gadi ba'ee isin agarsiisuutti asumatti isin agarsiisa akka ifa isiniif ta'u. An garuu isin agarsiisa akkaataa isaa aappii tan buusee mee isa kana oppiin goonee seennee isin agarsiisee isa kanatti deebi'a isin isinii fidetti deebi'a. Aappiin kun duraan asirratti akkasiin dalagu ture amma garuu jijjiiranii jirani. Kanaafuu kun immoo mee bakka mallattoo shabaka kana waa'ee kana hoggatunne beeksisa kana baay'ata inni kuni. Beeksisa kana hundumaa irraa deebitan isin. Mee bakka mallattoo waa'ee kana hoggatunne mee waan inni fidu walumaan laallaa eeyoo akkasitti fidee anamma olii gadi qabuunnaaf hin mijatu waan ta'ennaan bakka taa'ichaa qabeessin agarsiisaadha. Bakka kaameeraan jirtu ni ibsa jechuudha masalan. Masalan tuujaa bilbilli akkasitti kaameeraan jiraate jechuun kan bilbilaati malee akkasitti ibsee ni mul'isa jechuudha kuni. Obboleewwan kanas buufattanii itti fayyadamtanii an aappii hedduu isin agarsiisa akkasii waan kana rakkanne. Bakka kaameeraan jirtu amma kan bilbilaa kana ifuu hin danda'u malee bakka kaameeraan jirtu ibsee isin agarsiisa. Isa tokko beeksisa kana haa dubbeetti deebitanii ayyee inni lammaffaa immoo yoo akkas gadi dhufne inni immoo kanatti isin fida maallaqa isin gaafata kunis kanaafuu isa olii kanatti akkasiin kaameeraa ani barbaadanii isa kanatti barbaadanii mee aappii isan buufatee isin dabarsame obboleewwan kiyya kaansel gootanii waan akkanaa kana beeksisa akkanaa kana jarri irra fidan kana. Kanaafuu akkasitti wagga isinii dhufe anamma aappiin an buuse isa kana isin garuu ilaaltaniiti buufattanii hedduun keessa akka isiniif galuufani obboleewwan kiyyaa kana nama 500 buufate oppiin goonee seenname. An keessaa maraxeetan isa kana isinii buusee fakkeenyaaf sarara jalqabaarra hooxunne obsumaan eeggannaa beeksisa irraa fiffidatanii jarre waan ta'e jennaan. Kaansel goonee keessaa baana. Inni kun irra barbaachisaadha. Inni kun gizee isin warri wanti naan isin bira jiru itti qabdanii ilaaltani. Wanni kun qayyii agarsiisa bakka inni jirutti qayyii lakkaa jechuudha. Bakka kaameeraan jirutti ni lakkaa. Amma callisee taa'ara malee bakka kaameeraan jirutti ni lakkaa. Fakkeenyaaf yoo kaameeraan mana keessa jiraate akkasitti qabdanii bakka kaameeraan jirutti qayyii qofa lakkaa jechuudha. Qayyii agarsiisa zeeroon sa'aatiin kun jechuudha obboleewwan kiyyaa. Ifa isiniif ta'e inni lammaffaa dhiifama. Inni lammaffaas haaluma sanaan lakkaa'ee magariisa irraa fixa jechuudha. Magariisni nageenya diimaa yoo godhe shabakaan wanti mana keessan keessa bakka isin jirtanu ni jira jechuu of eeggachuu isin barbaachisa. Mee isa sadaffaatti yoo dabarfanne immoo dhiifama. Ibsuunis sanuma hundaafuu isin isa olii kanatti fayyadamtanii akkasiin isa qayyii isin agarsiisu eessa kaameeraan jiru fakkeenyaaf yoo kaameeraan hin jirre kaameeraan jiraate namni waan hedduu sodaachuu danda'a. Akkasitti ilaaltanii garuu irra guddeessa immoo kanas yaaltanii ilaaltan isa kanas warri kaameeraa bira jirtu hin ilaaltanii. Anamma kaameeraa waan na bira hin jirreefan akkaataan seera isaa itti dubbise isinitti maara. Malee kaameeraan na bira hin jiru kaameeraatti hin laalle'an.
isinitti ifa ta'a miti wal dhoksuun hin barbaachisu. Kanaafuu kaameeraa lamaan kana isinii buuse. Inni kun isa kana mana keessa qabdan ilaaltanii. Isa kana bakka shabakaan qabutti ni ifa daarektiirma jechuudha kuni. Ifa osoo hin taane iyyuu osoo hin taane bakka shabakaan jirtu bakka antinaan jirtu kaameeraan jiru fakkeenyaaf dukkana keessa dukkana ta'uu qaba wanti akkasitti adda baasee ibsa jechuudha keessaa fakkeenyaaf akkasitti keessaa adda baasee ibsa. Akkama qulfii bilbila kiyyaa argattan miti. Bakka kaameeraan jiru sana keessaa adda baasee kaameeraan hin calanqifti hin argitan jechuudha. Indoom dukkanuma keessatti qabdanii ilaaltanii. Kana yoo barbaadan kaameeraa ifaasaa jijjiiruu dandeessan akkasitti argiftanii yoo akkasiin barbaaduu dandeessanii ifaasaa akkasiin barbaaduu dandeessanii ifa siniif ta'a miti. Garuu immoo yoo immoo kun hundinuu hin dalaga jechuudha. Isa maallaqaan bitamurraa amma barnaamija sana maallaqaan akka bitanu isin gaafataa jiranii. Appiin buleen kun maallaqaan akka bitamu gaafataa jiranii argitaniittu. Garuu maallaqaan bitee isiniif maxxansa ture namni hedduu wallaale hin jiru waan kana jedheetanii. Kana keessa isin ilaaltanii danuu jira kaameeraan. Kana keessa ilaaltanii itti qabdanii itti buufattanii kan nama xiqqoo buufate jechuudha kun dadhabaadha. Isin waan namni isin galuu qabu namni hedduu waan inni buufate jechuudha ilaaltanii. Akkeessaa ilaaltaniitii buufattan jechuudha obboleewwan kiyyaa. Isa olii kana ammoo yoo dhanne nama 100,000 buufate kana. Kunis bakka kaameeraatti ni lakkaa'a jechuudha obboleewwan kiyyaa ilaaluu dandeessan hundumaayyuu isin. Kanaafuu pilaastoora jala galtanii waan akkasii barreeffatanii buufachuu ni dandeessan yeroo kamittuu. Ifa isiniif ta'a jedhee yaada. Kana keessaa waan barbaadan buufattanii yoo feetan isaan isiniif maxxansitti fayyadamtanii yoo barbaadan immoo isaan maatti maxxansatanii nagaa naa jiraadha. سميرة نبقى التلفون سميرة نبقى التلفون سميرة في المدرسة جمالان سميرة